Yoo yaar kafuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu isin jennaa odeeffannoo jajjabduu akkaan barbaachisu taate ka guyyaadhaan qabdee qabannee isin dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isin saamma xumuraan faana tura. Manni Oromoo mirga isaa kabachiisuuf tokkummaa isaa jabeessuu akka qabu hayyoonni himan tokkummaan Oromoo akka jabaatu gaheen gartulee siyaasaa fi illeettii Oromoo guddaa ta'us ibsanii jiru. Hayyoota dhimma kana irratti dubbataa jiran keessaa Oromoo waan dhabe hunda deeffachuu kaayyoo qabsoo isaatii jedhan Jeneraal Jamaal Ganamoo. Waan qabaachaa turre, waan uummanni keenya duraan hin qabaachaa ture, waan dhabne maraa deeffachuu. Ka fedhii kennaan ofii kennaan dhabin jechaadha. Waan nuti ofii kennaan fedhii kennaan hin dhabin kan alagaan humnaan nurraa caccabsee fi balleesse mara deeffachuudha. It's about restoration of whatever we have lost. Sirna mataa ofii ijaarate bilisa tahee biyya nama biraatiin otoo hin tahin bilisa tahee jiraateera. Sirna mataa isaa ofii isaatii tolfateera. Kan addunyaa irrattuu beekamee beekamtiidhaan immoo galmaa'ee sirna gadaatiin of bulchaa tureera. Sirni gadaa kun immoo tuyyuu mootummaa qabaa. Mootummaa san ittiin ajaja mootummaa san kan ittiin bulchu. So mootummaa mataa isaa qabaachaa tureera. So waa sadii jajjabachaadha. Tokko freedom isa afaan Ingiliziin jennu uummata bilisa. Kan namni tokkoyyuu irratti abbaan taane saba ofii isaatii waan barbaade murteeffatu. Kan namni biraa irratti ajaja hin qaban free society uummata bilisa deebi'uudha argachuudha. Lammaffaan biyya walaba an independent country. So biyya walaba humni biroo ishiin hin ta'e maqaa impaayiraatiin ta'e maqaa dimokiraatiin ta'e itti ajajuu hin dandeenye saba Oromootiin achi uummata bilisa ta'e biyya ofiitii irratti ajajuun alatti namni tokko irratti ajajuu hin dandeenye biyya walaba. Sadaffaan mootummaa biyyattii sana irratti uummachuun jecha mootummaan kunis kan nama biraatiin hin ajajamne except the Oromo people. Uummata saba Oromoo bira qofatu sagalee ofiitiin eebaluu naaf ta'a. Mootummaa naaf ta'uu danda'a. Bulchiinsa gaarii naaf fiduu danda'a. Sirni aditti kana jedhee sirna uummanni tume. Kan mootummaan tumatee hidda mangisi jedhanii kan gadhoogisi olii gadhoofu miti. Kan uummanni tume. Sirna uummanni aangoo irratti qabu kan yeroo barbaadetti uummanni irratti yaadee jijjiiru kan uummata Oromoo malee namni biroo ajaja irratti gochuu hin dandeenye qabaachuudha. Qulqullinaan kaayyoon uummata Oromoo kana. Kaayyoon qabsoo Oromoo Itoophiyaa dimokiraatessuu osoo hin taane Oromiyaa walabaa ijaaruudha jedhan Piroofeesar Tsaggaayee Araarsaa. Kaayyoon qabsoo Oromoo bilisummaa biyyoolessaa walabummaa biyyoolessaa deebisuudhaaf godhama. Kanammoo anatu jedhaa miti. Bara 1971tti Oromoo the voice against tyranny kan jedhu barreeffamni hayyoonni Oromoo adda bilisummaa Oromoo ijaaruun dura gaafa mari'atan waan xiinxalanii analyze godhanii lafa kaahan maal jedhanii Oromoon empire koloneeffata jala jira. Amma kan qabsaa'uu qabnuuf it's a national liberation movement, a national liberation struggle qabaachuu qabna. Dogoggora qabaachuun qabnu kanarratti kaayyoon Oromoo Itoophiyaaf fayyisuu miti. Biyya hambisnee biyya fayyisnee warri jedhu kaayyoo keenya miti. Kaayyoo qabsoo qeerroo Oromoo hin turre. Itoophiyaa dimokiraatessuus miti. Inumaan empire dimokiraatessuun hin danda'ama jedhee isin amanu hin danda'amus danda'amees hin beeku empire hin ka'a, hin babal'ataa, hin guddataa, hin ca'a. Seenaan isaa kan ummatoonni isa jala jiran hin bahu walabummaa isaanii deeffatu isaan ofii isaaniitiin takka takka impaayera ijaarrachuuf deemti takka takka bilisummaa fi walabummaa ishee eegsifatteet biyya ofii ijaarrattee jira. Impaayera ijaaruu miti qabsoon kaayyoon qabsoo Oromoo impaayera ijaaruu miti. So impaayera Itoophiyaas of jala galchinee impaayera Itoophiyaa nutu harkaa qaba jennee akka olii gadi deddeemnee burraaqnus miti. Isaa miti kan barbaannu. Impaayera Itoophiyaa irratti nuyi abbaa taanaan kaabboodhuma biyya ormaattaa yoo jabaatee immoo nuyi waanuma nurratti gahaa ture kana saboota biroo irratti geggeessuuf deemnaa jechuudha. Sun cubbuudha malee haqa hin ta'u. Sun cubbuu uummatoota adda addaa irratti uumuudha malee haqa qabeessa qabsoo haqa qabeessa qabsoon keenya qabsoo haqa qabeessa jedhee namanaa. Yoo haqaaf hin falmanne waan biraatiif falmine yoo ta'e rakkoodha. So gaafa kaayyoo qabsoo Oromoo himannu kaayyoon keenya Itoophiyaa maqaa dirqama dachaa qabnaatiin saboota biroo bilisa baasuu namuu nama biraa bilisa baasuu hin danda'u. Okay? Uummanni ofiisaatiif of bilisoomsa waan ta'eef. Sadaffaa dimokiraatessuu fayyisuu wantoota akkanaarraa namni Oromoodhaaf falma jedhu qusachuu qaba. Ofiifuu Oromoo personhood hin deeffanne. Ofiifuu walabummaa Oromiyaa hin deeffanne. Abbaa biyyummaa hin qabdu biyya kanatti abbaa miti jedhamaa waan jirtuuf. Kaayyoon qabsoo Oromoo duraan dursa qabsoo mirga abbaa biyyummaati. Biyya ofii deeffatanii walabummaa deeffatanii biyya ofii
bilisaan bulchuun kaayyoo qabsoo Oromooti jedheen amana. Egartoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne isiniif dhiyaannee hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haala taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.